nagaa akkam jirtan hordoftoota nagaa tuubii baga Chanaalii kana nagaadhaan dhuftanii har'allee barumsa ingliiffaa afaan oromootiin walitti deebinee irra jechuudha. Har'a maal barannaa karaalee namoota you are welcome ittiin jennuun jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee thank you yoo jedhamne you are welcome jechuu dandeenya. Kanaafuu karaalee you are welcome jennuun isaan hedduu ni baranna jechuudha. Kanaafuu na waliin turuu hin irraanfatinaa. Namoonni channel kana haarawaa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Akkasumas ammoo video jaalatan like godhuu hin irraanfatinaa. Amma gara barumsa keenya seenna. Video isa duraati irratti garaagarummaa very fi match kan jedhu yoo laaltan isa barannee irra jechuudha. Har'allee immoo barumsa biraatiin walitti deebine. Kanaafuu seeran barachuu yaadannoos qabachuu hin irraanfatinaa jechuudha. Baay'ee isin fayyada. Chanaalii kana irratti afaan amaariffaatis warri baruu barbaadan ni argattu. Akkasumas afaan oromootillee warri baruu barbaadan ni argattu jechuudha. Afaan oromoo afaan amaariffaatiin akkasumas afaan ingiliffaatiin ni argattu. Kanaafuu barachuu hin irraanfatinaa. Okay, you are welcome. Karaalee you are welcome ittiin jennu jechuudha. Tokkoffaan no problem, rakkoo hin jiru akka jechuudha jechuudha. Namni tokko amma fakkeenyaaf thank you yoo isin jedhe you are welcome jechuu ni dandeessanii. Akkasumas no problem jechuu ni dandeessan jechuudha. Amma kan barannu akkuma isinitti hime you are welcome. Karaalee biraatiin ways to say you are welcome. Karaalee you are welcome ittiin jennu jechuudha. Karaalee birootiin akkanumatti meaninguma akkanaatiin kan ittiin jennu jechuudha. No problem jechuu ni dandeenya. Akkasumas it was nothing. It was nothing. Homaa miti akka jechuudha jechuudha. It was nothing jechuus ni dandeenya. Waluma fakkaatan jechuudha. No worries hin dhiphatin akka jechuudha jechuudha. Kanniinis ni dandeenya. Inni biraammoo my pleasure. Amma kun yeroo baay'ee ni fayyadamanii miti my pleasure jechuu ni dandeenya. Namni tokko yoo isin galateeffate my pleasure jechuu ni dandeessan jechuudha deebitanii. Inni biraammoo not at all. Wanta salphaa tokko hojjettanii fi namni sun isin galateeffachuu danda'a. Yeroo isaan ammoo isin not at all jechuu ni dandeessan jechuudha. Akkasumas deebitanii immoo you are welcome. Kun wantuma dura jenne san jechuudha. You are welcome karaalee ittiin jennu jennee miti. You are welcome jechuu ni dandeessan deebitanii too. Inni biraammoo happy to serve you. Kun immoo akka jechuuti si gargaaru keetiif nan gammada. Akka jechuudha jechuudha. Inni biraammoo anytime jechuu ni dandeessan jechuudha. Anytime. Inni bira don't mention it. Rakkoo hin qabu yookaan kana hin kaasin. Waan salphaaf si dalage akka jechuudha jechuudha. Kun ammoo don't mention it yoo jedhamtan rakkoo hin qabu yookaan kana hin kaasin jechuudha jechuudha. Inni biraammoo glad to help. Gargaaru kootiif nan gammada. Inni biraammoo that is all right. Yookaan kuni rakkoo hin qabu jechuu barbaadan baay'eedha jechuudha. Kanneen hundaa fayyadamuu ni dandeessanii. Akkasumas kanneen biraan hafan ammoo sure jechuu ni dandeessanii. Akkasumas sure things. Akkasumas kan biraa ammoo akkuma asirratti ilaalaa jirtan it is okay, it is all right. Kanneen amma it is okay fi it is all right kan jedhaman rakkoo hin qabu akka jechuutti fudhadha jechuudha. Rakkoo hin qabu jechuudha jechuudha. Inni biraammoo never mention rakkoo hin qabu yookaan mention hin godhin
akka jechuudha. Inni biraa immoo glad to have help. Glad to have help. Not a problem. Not a problem. Yoo jettanis kunis sanuma jechuudha. Egaa kanuma viidiyoon keenya irraa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Bakkuma artanitti nagaa ta'a.